aadaa hojii wal qabatee tootaalii jijjiirameera jechuun danda'a. Siyaati 24 hojjannaa. Biyyi kiyyaa duratti akkanaa miti. Hojiilee baay'ee nu uumeera. Hojjannee ittiin nyaatarra maatii guddifachaa irra. ሰዓት ወጣው ግን ገናቱ ጠዋት 12 ሰዓት ገብተን እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት አንዳንዴም እስከ 6 ሰዓት ማለቃ አርጋዱ ሰዓት በለሱፉ የሮ በለሱዋን እንቀምኔ Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya magaalaan Finfinnee wiirtuu konfiraansii fi yaa'iiwwan idil addunyaa ta'aatiin jirti. Hojii misoomaa kooriidaraa fi qarqara lageenitiin. Egaa bara dhufoo ammoo yaa'ii jijjiirama qilleensaa 32ffaa yookaan kooppii 32 ni gaggeessiti. Kanaafis piroojeektoota garaagaraa bocuudhaan hojiitti galteetiin kan jirtu. Kana keessaa misoomni kooriidarii isa tokkodha. Hojiilee misooma kooriidarii haaraa eegalaman keessaa Gooroodhaa haga Kooyyee Facceetti kan ijaaramu. Akkamiin hojjetamaatiin jira? Aadaan hojii maal fakkaata kan jedhu qophii kanaan kan simbiraan geenyu ta'a. Qophicha CMN Plus sagalee dhalootaa fi abbaa taayitaa bulchiinsa misooma kooriidaraaf qarqara lageenii magaalaa Finfinnee waloodhaan qopheessuudhaan kan simbiraan gaaniidha. Qophicha kan dursan guddataa Ajjamaati. Aga xumura qophii keenyatti nu waliin tura. Miira guddaatu natti dhaga'ama. Sababni isaa maaliif seete waan akkanaa kana arginee hin beeknu. Baay'ee nutti tole yeroo darbes bara darbes haala kooriidarii kana laallee magaalaa Boolee kana olaallee baay'ee bareeda. Isumarraa kaanitti immoo safara keenya kanas hojjechaa irraa siyaati 24 hojjannaa torbee guutuu hojjannaa siyaati 24 jechaadha. Utoo addaan hin citin haala kanaan haala argamu kanaan haala bareedaa kanaan hojjechaa jirra. Akkanumatti immoo itti fufnee yaadaa irra. Kooriidariin kun utuu hin dhufne dura balfaan guutame magaalaan kun daandii baateen deebitu maaksiidhaan deemna. Isa keessatti saayinsii nu qabsiisaa ture. Isarraa miidhaan nurraa hafe isa lammataa jechaadha. Bareedina nu dabale. Hojii yoo dhabnes bashannana keenyaaf irra deemnee sammuu keenya adeemsinee gallaa jechaadha. Isa lammataa jechaadha. Sadaffaa namni yoo fayyaa qabaate nyaata gatii ta'eef hojjannee ittiin nyaatarra. Maatii guddifachaa irra, ijoollee barsiifachaa irra, mana kiraa jiraachaa irra. Bakka bu'aa qabaa jechaadha. Inni arfaffaan bareedina keenyaa fi guddina biyya keenyaatiif ta'eera jechaadha. Waa afur qabaa jechaadha kooriidariin akka allaalutti. magaalaan Finfinnee durattiin akkanaa miti. Magaalaan Finfinnee durattiin balfa minaamina qooshaasha minaamina guutamteerti. Amma garuu qooshaasha irraa bilisaa ija namaatti illee kan toludha. Magaalaan Finfinnee baay'ee kana kan natti tolu isa kana jechaadha. Hojiilee baay'ee nu uumeera. Durattiin hojii hin qabnu. Har'a garuu sa'aatii 24 hojii hojjedha. Mana keenya maatii keenya illee bulchina. Sababa kooriidarii kun dhufeef jechaadha. Akka Itoophiyaatti hojiin kee asii hojii sa'a 8 ture. Ganii amma sa'aatii kanatti immoo sa'aatii 24 hojjetaa jirra. Kanaaf hojiin kun akka dafee faxxanee hojjetamee xumuru sa'aatii keenya illee itti daballee aarsaa goonee bakka biyaasii aga sa'a 8 halkan keessaa aga sa'a 8 hojjetaa jirra. Kanaaf sa'aatii daballee hojiin kun akka faxxanatti godhatu barbaannetti. To'attootni fi hordoftootni piroojeektii misooma kooriidarii Gooroodhaa haga Kooyyee Facceetti ijaaramaa jiru irratti yaada isaanii AMN sagalee dhalootaatiif kennan hojichi hojii aadaa hojii fooyyesse ta'uu kaasan. Hojiin kooriidarii kun erga jalqabee asitti jijjiirama guddaa kanan jedhamnetu mul'achaatii jira. Amma kana dura piroojeektii hojjechuun hoggaa meeqa lakkaa'ee hoggaa meeqa fixee abdii uummata kutachiisee innuu yookaan addaan citaa yookaan hin xumuramaa uummanni eegee dhoobuusaa odoo hin bahin rakkoo ta'aa tureera. Amma garuu kasi dhibu piroojeektii guddaadhaati jettu kan ji'a 3 keessatti illee xumuramu, kan ji'a 6 keessatti illee xumuramu. Kooriidarii hojiinis wal qabatee akkasumatti yeroo gabaabaa keessatti baay'ee kan xumuramaa jiru uummanni kan baay'ee ajaa'ibsiifachuu irra darbee piroojeektii hojjetamu san bu'aa isaati irraa ka'ee baay'ee kan itti gammadu ta'uu isaati. Amma aadaa hojii wal qabatee tootaalii jijjiirameera jechuun danda'ama jechaadha. Aadaa amma namni dur sa'aatii 8 maal jedhee akkasitti hojjetee gala isatu lakkaa'ama. Amma garuu isa miti. Sa'aatii 24 guyyaa torbanuu guutuu hojiitti darbamaa jechaadha. Amma laaltu kuni ganamas jira, galgalas jira, halkan illee odoo dhuftee haaluma wal fakkaataadhaan akkasumatti hojjetamaa jira jechuudha. Kanatti yeroo gabaabaa keessatti amma hojii asitti hojjetame kana olaaltu bakka ajaa'iba sitti fakkaata yeroo gabaabaa keessatti kun hundi hojjetamuunsaa. Kanaaf hojichi aadaan hojii naannoo kanatti uumame baay'ee kan jijjiirama guddaa fide hawaasni keenya illee kan baay'ee itti gammadaa jiru
baratee illee akka dhuunfaa isaatti illee akkasitti illee waan ta'e ta'uusaa asirraa asirratti mirkaneeffachuun ni danda'ama jechaadha. Hojii irratti maaltu isaan mudata waan isaan mudate san immoo itti dhiyaannee wanna san rakkoo san addaan baasnee raawwannee dhimmicha immoo namoota ilaallatutti himne rakkoon akka furamaa deemu godhaa jirra. Fakkeenyaaf asitti daangaa kabachiisuun ni jira. Namoonni amma manni isaanii asii taa'aa jiru jira. Isaan yeroodhaan beenyaa argachuudhaaf dafee manni isaanii lakkaa'amuu ragaan fudhatamuu qabatamutu sarreera. Ragaan erga qabatanii booda immoo waliigaltee raawwatanii ragaan isaanii ol deemee asii immoo wanti ka'uun irra jiru dafee akka ka'u. Dafee kaasuudhaaf immoo namoota saniin illee mari'achuu waliigaluu qabeenyi isaanii akka hin qisaasamne namni biraa akka jalaa furan ofii isaaniitti akka kaafatan waan gargaaruun nurra jiru immoo itti dhiyaannee gargaaraa jirra jechuudha. Kana haala kanaan hojjechaa jirra. Hojiin illee akkuma ilaalaa jirtan haala gaariidhaan deemaa jira. Guyyaas galgala illee waarii hundinuu asirratti dabaree baafate hojii kana hordofaa jira. Dura odoo hojiitti seenamiin dura hooggantoonni baddaa haala jiru ilaalanii hojiitti galamuu tureeranii mari'atanii nullee isaan waliin walii gallee haala isaan teessisaniin hojiin deemaa jira. Isaan illee immoo hooggantoonni kantiibadha jalqabee jechuudha. Dhufanii hojiin haala itti deemaa jiru maaltu jira rakkoo maaltu jira jedhanii dhufanii as ga'anii ilaalanii rakkoo jirullee furaa deemaa jiru. Guyyaas hin dhufu galgala immoo haala maal keessa jira hojiin an jedhu galgala illee ni dhufu keessa deemanii miilan rooba keessa illee odoo roobaa jirullee keessa deemanii hojiin maal keessa jira maal fakkaata akkamiin saffisuu tureera rakkoon iddoo kam jira iddoo kana immoo akkamitti furamuu tureeranii ilaalaa furtee kennaa jiranii warreen biraa immoo isaan jalatti illee warri gahee qaban warra asitti ramadaman dhaabbataan illee asitti dhufanii hordofaa jiru jechuudha. Yeroo hunda waan hojjetamaa jiru fakkeenya amma maaltu calqabame innaa sa'aatii muraasan booda immoo maalirra gaheera hin jedhu to'annoon jiru jechuudha. Rakkoon tokko odoo mudatamin hojiin hojjetamaa jira haala bareedaan deemaa jira. Torbeedhaan dura kun akkana hin jiru haala amma ilaaltan kana miti. Amma immoo torbee dhufuun booda immoo haala biraatitu uumamaa jechuudha. Jijjiiramatu uumamaa jechuudha. Kanaaf waan guddaatu hojjetama jennee ilaallaa nuti gahee keenya keessatti kun seenadhas seenaa keenya immoo as keessatti nuti ashaaraa keenya kaa'uun nurra jiraannee of kenninee hojjechaa jirra. Kabajamtoota daawwattoota keenya hojii misooma kooriidaraa fi qarqara lageenii Finfinnee wiirtuu yaa'iiwwan idil addunyaa fi miidhagduu taasisuudhaan dabalata aadaa hojii jijjiireedha jechuun ni danda'ama. Egaa kanaan dura biyya kana keessatti sa'aatiin hojii 8 qofa ture. Hojii misooma kooriidaraa fi qarqara lageeniitiin 7/24 yookaan halkanii fi guyyaa hojjechuun akka danda'amu taajjabneetiin jirra jechuudha. Hojjettootni humnaa akkasumas maashinoonni garaagaraa sochii yommuu isaan taasisan asitti argineetiin kan jirru. Egaa qophiin keenya Simboo Finfinnee torbee kana aadaan hojii maal fakkaata? Yaa'ii jijjiirama qilleensaa bara 2019 Finfinneetti gaggeeffamuuf qophiin taasifamaatiin jiru maal fakkaata jechuudhaan qophiin keenya isiniif qopheessine akkuma itti fufeettiidha kan jiru. Ammallee nu waliin turaan affeerraa keenya. Harka fuunee. Nagaadha. Akkam jirtu? Nagaa. Jirra galata. Mee walaa barru maqaa kee? Namni alamuun jedhamu. Egaa hojii misooma irratti hirmaachatanii kan jirtan. Hojii misooma. Kanaan dura kana biraa hojjettee beektaa? Hojjenneerra. Eessa hojjette beektaa? Gara Samiit kana muumuutu hojjete. Hojjenneerra hojiin isaa misoomni isaa shaggaadha. Amma immoo guyyaa hojjechaa turreeyyuu amma gara akkanitti hojiin kun dafee akka xumuramu waan misoomni isaa dasuu jedheef amma isa hojjechaa jirra. Kunoo ammas amma akkuma laaltan sa'a tokko ta'uu fi ganaatti buufachuu hojiin kun halkanii guyyaa hojjechaa jirra jechaadha. Baay'ee dasuu jedhee amma arguu keenyaaf hojjennee waan misoomeef baay'ee dasuu jedhee ammas immoo waanuma akkasitti buufaa jirra. Ammas misooma irratti hirmaachaa jirra. Misooma kanarratti hirmaachaa. Egaa halkanii guyyaa hojjechaatiin kan jirtan. Halkanii guyyaa hojjechaa. Sababni halkanis guyyaas hojjettan maalidhaaf? Sababni sun amma hojiin kun halkanii guyyaa waan hojjennuuf dafee akka xumuramuuf akka waan hunda'u dafee akka nu xumuramuuf barbaadne. Kanaan dura aadaan akkasii tureera? Kanaan dura hin turre darbee turee jira. Amma garuu waan akkasii sa'aatii 8 qofa hojjetama. Sa'aatii 8 qofa hojjetama. Amma garuu hojiin kun waan misoomaan dafee akka xumuramu sanis hojjennee sala argineef kun immoo akka ጠዋት 12 ሰዓት ገብተን እስከ ምሽቱ 4 ሰዓት አንዳንዴም እስከ 6 ሰዓት እንሰራለን። ገነመ ሰዓቲ 12tti hojii seenne galgala sa'aatii 4tti baana
yeroo tokko tokko ammoo sa'aatii 6tti baana. Kana duras hojii misooma koriidarii kanarratti hirmaachaan ture. Piroojeektii 4 kiiloo hanga Magganaanyaatti hojjetame irratti jechuudha. Piroojeekticha halkanii fi guyyaa hojjechuun yeroo qabameef keessatti haala miidhagina qabuun xumurree jirra. Amma ammoo piroojeektii misooma koriidarii Gooroodhaa hanga Koyyee Facceetti eegalame hojjechaa jirra. Hojii kana irratti hirmaachuun dhalootaaf waan ta'u hojjechuu kootti gammachuu guddaatu natti dhaga'ama. Dur sa'aatii 2tti hojii seennee sa'aatii 11tti baana ture. Amma rooba keessas hojjechaa jirra. Aadaan halkan hojjechuu hin jiru hin argines kanuma irratti arge. Isa irratti arge kana itti gammadee waan irraa argadhe qusadhee ittiin jijjiiramaa jira. Misoomni koriidaraaf qarqara lageenii harkifannaa piroojektootaa hojii jijjiire rakkoo piroojeektiin yeroo qabameef keessatti yoo xumuramuu baate fidu kan hambiseedha. Piroojeektii turuun rakkoo hedduu qaba. Tokkoffaa bajetaan hojjetama. Bajeta ittiin hojjetamu sun qisaasa'amuudhaaf karaa guddaa banaaf jechaadha. Guyyaa jedhametti sa'aatii jedhametti qulqullina jedhame sanitti akka inni hojjetamee xumuramee galma geenye isa taasisaa jechaadha piroojeektichi dafee dhumuu dhiisuusaa. Lammaffaa hawaasni sammuma laaluu dheebuusaa baasuu keessatti nuffii akka inni qabu abdii akka inni qaban kallattii kanaa illee isa taasisaa jechaadha. Amma uummanni keenya mootummaa keenya baay'ee inni itti galateeffatu yeroo gabaabaa keessatti qulqullina barbaadamu yeroo barbaadamu keessatti dafamee xumuramuudhaan namni baay'ee gammadaadha jechuudha. Jabaadhaa jajjabaadhaa yeroo gabaabaa keessatti kan hunda akkasitti hojjechuun boruufillee jijjiirama biyyi keenya fuulduratti akka Afrikaatti akka addunyaatti sadarkaa keessa galuudhaaf qabatteetti deemtu kana milkeessuu keessatti agarsiistuu guddaadha. Akka kanaan itti fufnaan immoo yeroo gabaabaa keessatti hojiin kun raawwatamee qophii bara dhufuuf qophii 32 fi qophiin jira. Isarratti naannoon kun baadiyyaadha. Magaalas keessa jira. Magaalaanis immoo walitti dhufaa jira. Naannoonis guddachaa jira. Akkuma ilaalamaa jiru koriidariin biraa toorri biraa bareedeera. Kunillee immoo isaan walitti qabamee AI Yuunivarsiitiin jedhamu asitti ijaaramaa jira. Isaan walitti hidhamee haala bareedaa ta'e naannoon kun magaala caala magaala waltajjii jirtu caala bareedee warra dhufullee akka hawwataa akka ta'u hojjechaa jirra. Booda ka ji'a 2 yookaan ji'a 1 booda toorri kun diddiiramee wanti addaa hojjetamee warri iddoo kana duraan beekan yoo dhufanillee iddoo biraatti fakkaachuu danda'a jechuudha. Haala kanaa hojjetamaa jira. Hojiin hojjetamu nama gammachiisa. Hundinuu hojiirra jira jechuudha. Ani taa'ee too ilaalu hin jiru. Hundinuu hojiin kun hojii kiyyaa na galchaa jedheetu warri illee asitti jiraatan naannoo kanallee jirullee ba'anii maal sin gargaarru maal hojjennu nurraa maal ta'e gama jedhanii isaanillee dhimma nageenya tirree hirmaatanii nu gargaaraa jiru waliin hojjechaa irra haala bareedaadhaan deemaa jira jechuudha. Namootni hojii humnaatiinis ta'ee damee adda addaatiin hojii misooma koriidaraa kanarratti hirmaachaa jiran galiin isaanii fooyya'uu muuxannoo argachaa jiraachuu himan. Dura akkanan turre safarri keenya baay'ee intinii ture amma haala qilleensatti nu jijjiirame giriin eeriyaan akkanatti nuuf babal'ate hojiin nuuf uumame haala gaariidhaan hojjechaa jirra baay'ee nutti toleera. Qofa yeroo durii guyyaa bicha hojjanna haalli galii keenyas gadi bu'aadha. Amma garuu sa'aatii 24 hojjannaa sa'aatii 24 kana keessatti galii gaarii argannaa beeksisa keenyas ittiin attadaadarra akka barbaaddetti ittiin jiraanna haala duriirra jijjiirama guddaatu jira jechuudha. Akka seeraatti sa'aatii 8 hojjanna. Sa'aatii keenyatti daballee aarsaa goonee hojjechaa arras. Otoo dadhabne hin jenne otoo hin teenye misaa keenya laaqana keenya nyaanna itti deebinee hojjechaa arras. Galiin keenyas hin dabala. Waan argannus nu fayyada. Bareedina magaalaa keenya yeroo jedhame fixuudhaafis nu fayyada jechaadha. Maatii bulchuu qaba bulcha ijoollee nan barsiisa. Mana kireechen jiraadha. Daandii irratti wanti irratti hin fixu otoo hojii kanadhaaf hojiin kun hin jirre ta'e bakka mana qumaariitti ooluu danda'a. Mana dhugaatiitti sa'aatii fixuu danda'a. Hanna keessa galuu danda'a. Kanarraa bilisa ta'een jiraadha jechaadha. Qofa birri kiisii keessaan qabnu har'a garuu birri kiisii guutanneerra. Maaliif nama baay'ee jijjiire ana qofa bichaa miti. Fakkeenyaaf Itoophiyaa kanallee baay'ee tajaajileera. Warreen turistoota jedhanii dhufanii fakkeenyaaf gara Arakiiloo deemanii gara Araadaa paarkii keessa hojjechaa ture. Araadaa paarkii Ontoto paarkii jammaree aga 6 kiiloo hojjetaa ture. Gabii baay'eetu irraa galaa ture. Maaliif namni turistoonni jira mootummaan illee gabii karaa kanaa hin argata. Uummanni illee karaa kanaan illee qaansaraa keenya hojjennee argachuu dandeenya. Bu'aa guddaa buuseera. Bu'aa baay'ee guddaa buuseera. Nuuf illee bu'aa buuseera.
Koriidarii hojjennee gaafa birrii argannu hunduu mataa isaatti bu'aadha. Koriidariin kun hin jirre taanaan immoo bu'aa isaa arganna ree. Bu'aan argannu garuu koriidariin hojii intarii buuse waan ta'eef hojii nu uume waan ta'eef bu'aa guddaa nu buuseera. Galiin keenya amma akka duraanitti raawwate amma tokko galiin keenyas fooyya'ee jira. Maaliif halkanii guyyaa hojjennaa gara sa'aatii wanni nu qabnu maatii keenyaafis waan hundaafuu amma waan gaarii muuxannoo hojii waan gurguddaa argine irraa amma anaaxinnaa fi gimbanyata hundaan hojjechaa jirra. Hawaasni kun baay'ee gara fuulduraatiifis ittuma fufaa deemna jechaadha. Kanaan dura hojii garaagaraa keessa deemee biyya kana erga dhufee hojjetaa ture. Hojjetaa ture kana hojjetaa ture hojii hojjetaa ture sa'a 8 duwwaa hojjedha. Sa'a 8 duwwaa hojjedhu kana keessatti hojiin koo kan hojjedhu jechaadha. Harkaa gara afaanii duwwaadha. Harkaa gara afaanii. Kan hojjedhu sa'a halkanii fi guyyaa hojjedha. Halkanii guyyaa hojjedhu kana keessatti maallaqa kana in argadha maallaqa argadhu sa'a itti balleessuuf yeroo balleessuu waan hin qabneef asirraa waan argadhe ofiin jijjiiree maatii kiyyaanis jijjiiraa jira. Jijjiirama qilleensaa kana gochuudhaan maal ta'e sa'aatii 24 kana atattamaan jabaannee hojjechuu humna dabalataas barbaanne nama nu gargaaru sinus akka nu gargaartanii sin gaafachaa hojii keenya itti fufnaa jenna. Sa'aatii 8 hojjennee jennu sa'aatii hafe kana keessatti kaayee hojjetaa guyyaa olte balleessitaa jechaadha. Amma sa'aatiin qusannaa birrii sin qusannaa jechaadha. Waa lama qusannaa hin jiru. Sa'aatii asii baanu tiraanspoortii irra turra erga si gallee rabnaa borusitti deebina sammuu keenya haaressu jecha sa'aatii hafe. Maallaqa sin qusanne. Maallaqni bakka itti bahu qabu kaa dura mana dhugaatii baha mana qumaaraa baha kun hin jiru amma. To'attootni fi hordoftootni piroojeektii misooma koriidaraa Gooroodhaa haga Kooyyee Faccee piroojeektichi yaa'ii jijjiirama qilleensaa 32ffaaf akka dhaqqabuuf hojjetamaa jiraachuu kaasaniiru. Hojichi halkanii guyyaadha kan inni hojjetamaa jiru jechaadha. Kontiraaktaroonnis akkasumatti xiyyeeffannaa kennanii hordoffii akka mootummaatitti waajjira kantiibatii jalqabee hunduu hooggansi akka biyyaatti hunduu qabate deeggarsi asitti hordoffii fi deeggarsa godhamuun halkanii guyyaa sirriitti hojjetamaa jira jechaadha. Guyyaa kenname san keessatti COP 32dhaaf qopheessuudhaaf amma haal duree hundi xumuramee hojii keessa gallee hojiinis haala ilaaltu kanaan baay'ee saffisaatti kan inni deemaa jiru jechaadha. Dhimmoonni karaa irratti hojiidhaaf rakkisoo ta'an hunda akka isaan ka'an godhame ammaan kana hojii hedduutu hojjetamaatii jira. Hin qaqqabnaa kan jedhu abdii guutuu qabnaa jechaadha. Hin xumurraa jechaadha. Sababni isaa tokkoffaa akkaataa hooggansi keenya hojicha kana ittiin qabatee hojii keessa ittiin gal kaka'umsa hojii bakka hunda keessatti uumame jijjiirama guddaa kana fideera jechuun ni danda'amaa jechaadha. Lammaffaa hojiin yeroodhaan qulqullinaan kennama waan ta'eef hunduu qulqullina barbaadamu sanii fi yeroo jedhame sana keessatti xumuruudhaaf humna isaa guutuudhaan kan inni hojjetu aadaa hojii kaleessa rakkisaa ture sana kutee bahee amma kallattii kanaan hunduu akkaataa itti hojii sana qulqullinaa fixuudhaaf itti deemu irratti hojjechaa jira waan ta'eef wannoon guddaa isa kana hooggansis hunduu hooggansi sadarkaa guddaadhaa kaasee sadarkaadhaan jiruun hordoffii taasisaa deeggarsi barbaachisu wanni rakkisoo jira furmaata kennaa rakkoo waliin hiikaa akka inni yeroo kenname keessatti xumuramuuf hojjetamaa jira jechaadha. Dhugaa dubbachuudhaaf hundinuu as keessatti onneedhaan hojjechaa jira. Gammachuudhaan hojjechaa jira. Duraan akkuma jettu piroojeektiin tokko yoo calqabame waggaa 3 waggaa 4 sanuuyyuu isaanuun dhumu jechuudha. Amma garuu wanti calqabame innasuma raawwata. Kana laaluun immoo miira keessa galtee akka sirriitti hojjettu waan si taasisuuf haala saniin hunduutti deemeera. Walitti morkatu hin jiru. Hundinuu ani itti kenname san raawwatee kan natti kenname kana itti aansee immoo kamitti galee kam hojjedhu an jedhee hojjechaa jirudha. Anas keessa jiru hundinuu onneedhaan hojjechaa jira. Keessa isaatiin itti gammachuudhaan hojjechaa jira. Kan dagalfatu hin jiru kan hojii gatee cinaa galee dhaabbatu hin jiru jechuudha. Hundi hojiin kun narraa eegama. Gahee koo bahuun narra irra akkasitti hojjechaa jira. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa yaa'ii jijjiirama qilleensaa 32ffaa yookaan COP 32 magaalaa Finfinneetti gaggeeffamuuf hojiileen misoomaa magaalaa Finfinnee keessatti eegalamaniitiin kan jiranii keessattuu hojiin misoomaa kooriidaraa fi qarqara lageenii yaa'icha wal qabatanii magaalattiin haala miidhagina qabuun yaa'icha gaggeessuudhaaf eegalamanii jiru. Yeroo ammaa kanas kan irratti argamnu misooma kooriidaraa Gooroodhaa haga Kooyyee Facceetti hojjetamaa jiru irrattidha kan argamnu jechuudha. Egaa hojjettootni humnaa akkasumas maashinoonni
halkanii fi guyyaa sochii taasisaatiin jiru jechuudha. Yaa'ichaaf dhaqqabsiisuudhaaf jechuudha. Hojjettoota naannoo kanatti dubbifneerraas yaadni qoodanne halkanii guyyaa hojjechaa akka jiran yaada isaanii nuu qoodaniitiin kan jiran. Qophiin keenya Siimboo Finfinnee torbee kana dhimma kanarrattidha kan xiyyeeffatte. Qophicha CMN Plus sagalee dhaloota fi abbaa taayitaa bulchiinsa misooma koriidaraaf qarqara lageenii magaalaa Finfinnee waloodhaan ta'uudhaan kan qopheessanidha. Qophicha kan durse hanguddataa Ajjamaatiin ture. Torban mata duree birootiin walitti deebinaa nama torbanii nu haa taasisuu yeroo gaarii qabaadha.